Harri Tawaaree Gurraana 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu idilee sa'a kanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin ani Irbuu Dhugaati. Godina Bahaa Harargee aanaa Meettaa keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni bilxiginnaa maqaa adda addaa sababeeffachuun hawaasa saamaa jiraachuu ni foome. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Lixa Harargee aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu keessatti lukeeleen bilxiginnaa torban darbe irraa eegaluun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti maqaa mana barumsaa ijaaruu jedhuun hawaasa nagaan jiruu fi jireenya isaa geggeeffatu irraa qarshii 2,500 namoota hundarraa fuuchaa turuun himameera. Amajjii 26 2026 irraa eegaluun ammoo maqaa ijaarsa waajjira gandaa jedhuun qarshii 500 tokkoon mana gadi dhaabbatu irra deemanii dirqiin fuudhaa jiraachuu jiraattonni dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka namoonni dubbisne jedhanitti jaleewwan kunneen namni qarshii kana hin kaffalle araddaa kanarra jiraate hojii kamiinuu hojjetachuu hin danda'u jechuun meeshaa waraanaa hidhataniin hawaasa nagaa doorsisaa waan jiraniif namni bahee galuu fi hojii isaa hojjetachuu yaaddessaa ta'eera jechuun addeessaniiru. Sirni nama nyaataan bilxiginnaa aangoo siyaasaan of harkaa qaba jedhu lammiilee impaayiratti qaala'insa jireenyaan burjaaja'aa jiru gara laafina tokko malee milishoota isaa itti bobbaasee aangoo ofii qofa ittiin tikfachuu saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Walloo aanaa Baateettiidhaa fi reebicha dabalatee dhiittaan mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwatamu jabaate. Jaalsabaafan Waaggaarii waan qindeeffate qaba. Ajjeechaa suukanneessaa fi dhiittaan mirgoota namoomaa daangaa darbee garee shiftoota murnaa abbaa irree biltsiginnaan walitti fufiinsaan keessatti geggeeffamaa kan jiru aanaan baatee dargaggoonni abdii biyyaa ta'an onichatti barjaan dharaa itti maxxanfamee reebamaa hidhamaa fi iraarfamaa jiraachuun ibsame. Amajji 25 2026 aanaa baateetti dargaggoo ola deemaan maqaan isaa Abduu Muhammad Yaasin jedhamu ganda Sallaaxxee jedhamu irraa gabaaf magaalaa xiqqoo onichaa mootummaa jedhamu waayillan isaa waliin wayita deemu hidhattoonni sirnichaa raayyaa ittisa impaayirattii fi miliishota jedhaman dargaggoo kana akka waan inni badii seeraa dalageetti itti marsanii qabuun maqaa rifeensa dheeressaa jirtaa fi hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun dargaggoo kana ta'innaadhaan gabaa keessatti fuula namootaa duratti garmalee isa reebuun wayita inni gaggabee of wallaalee kufutti achii kaasanii hidhaatti darbachuu jiraattonni onichaa Oromiyaa naashinaal miidiyaaf eeranii jiru. Dargaggoon hidhattoota sirnichaa naasuu dhala namaaf hin qabneen gabaa walakkaatti akka nama badii seeraa guddaa dalageetti dabara itti wal furuun loltoota Abiyyi Ahmediin reebichi ulfaataan irra ga'e kun yakka dalagee fi dhugumatti hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabaatee osoo hin taane Oromummaa isaa qofaan yakkamee gochi badii kun irratti raawwatame. Dargaggoon kunis reebicha hamaa irra ga'e kanaan yeroo ammaa rakkoo fayyaa ammaataaf saaxilamuun mana hidhichaa keessatti yaala tokko malee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'us jiraattonni gandichaa dabaluun dubbatan. Guyyaa sanbataa dargaggoo kana gabaa mootummaa keessatti reebanii hidhan kana gara jabeeyyiin biltsiginnaa kun namoota gabaa magaalichaa keessatti argan cufa lafumaa kaanii ulee reebaa kan turan ta'uu fi keessattuu gara dargaggootaatti fuula isaanii deeffachuun sobaan yakkanii maqaa faaya alaabaa Oromoo mormarraa qabdu jedhuun namoota reebaa fi gabichas jeeqaa turuu isaanii odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee addeesseera. Godina Jimmaatti maanguddoota dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an dirqiin qabamanii leenjifamuun barame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Yeroo ammaa kana haalli nageenyaa fi siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu baay'ee yaaddessaa ta'uun addatti ammoo haalli Oromiyaa keessa jiru ammaataa dhufuun dirqiin uummata qabanii milishummaa leenjisuu fi hidhachiisuun bal'inaan itti fufaa jira. Murni biltsiginnaa gaafa Amajjii 31 2026 magaalaa Jimmaa keessatti namoota tilmaamaan 1,500 ta'an gaachana sirnaa jechuun eebbisiisuu isaa ifatti beeksisee jira. Kunis akka leenjii nageenyaatti dhiyaatee kan mul'ate yoo ta'us qabatamaan garuu uummata harka duwwaa ta'e humnaan hidhachiisuu fi keessa galchuudha. Namoonni leenjii kanaaf filataman baay'een isaanii namoota umrii dabarsan dadhaboo fi humna qaamaa gahaa hin qabnedha. Kanneen afan ammoo
dargaggoota giddu galeessa yoo ta'an haadholiin warraa baay'een isaanii harka qalleeyyii fi deeggarsa kan fedhanidha. Kun hundi agarsiisa leenjii kanaan kaayyoon uummata tikfachuu osoo hin taane uummata cunqursuu fi sodaachisuu akka ta'e ibsamee jira. Namoota kana keessaa hedduun isaanii haadholii umrii fi dadhabinaatiin rakkatan yoo ta'an tokko ammoo hidhannoo fe'achuun leenjii waraanaa hordofuun yookaan hiriira dheeraa keessa dhaabbachuun illee isaanitti ulfaataadha. Ta'us filannoo malee dirqamaan leenjii kana seensifamuun isaanii mirga dhala namaa sarbuu isa guddaadha. Biltsiginnaan umrii aangoo isaa dheereffachuuf jecha akka uummanni Oromoo tasgabbaa'ee hojjete jiraatee fi guddina ofiisaa gonfatee hin jiraanneef tooftaa adda addaa qopheessee hojiirra oolchaa jiraachuun isaa ifatti mul'ata. Uummata walitti buusuu, sodaa uumuun to'achuu akkasumas jireenya gadadoo keessatti hidhanii akka hafan gochuun tarsimoo sirna kanaa keessaa isa ijoodha. Namoonni gaachana sirnaa jedhamee leenjifaman kun sirna moofaa fi cunqursaa